The core module of China's first permanent space station Tianhe. Rookkeetiin guddayoon Chaayinaa harkwar darbateerra baafachuun samii fuuldeeffattee dhidhimte yaaddoomte. 5B Rookkeetti Chaayinaan orbiitii to'achuuf dhumjee blakee furguggeessis keessa tokko taatullee eegi samii fuuldeeffattee xinniqatti dhaabatte as argamuu dhabuun isii rakkoo jabduu jedhan. Buufata hawwa Chaayinaa miseensi maatii sadiif bakki jireenya taat kopha qabdi ka jedhamtu Rookkeetiin Chaayinaa ta'odol haayin jedhamte reebli 29 Long March biin bobbaafamti tuuneen. Armaan dura lakkum kan harkwar saansistoota rabaafachuun lafa yoo deebiitu cacaacabisii qofti biidiida Drogba fa'aa veerikoostitti gaammoof manneen jireenya duraachisu sitti odeeffa. Footage of the impact site shows a large crater that dwarfs the people who are standing inside it. Akka qorattooti jedhanitti ibiddi kun lafirra altituud kiiloomeetira 60 ol fagaannaan qilleensaa waan afuufamuuf hin tatarsa. Taatus balalli saffisaatii waan gulufuuf qaamni isa katontoommu qilleensarraaf lafa gaddeebinaa waan irra laf dhaqamu akka miidhuu danda'utti hima. Yuunivarsiitii Harvard giddugala astiroofiiziksii qorata kata jooniyaata Makdoowel wanni kun to'annoo jalooluu baannaan rakkoo jabduu ta'uu barruun Chaayinaa Global Times jedhame immoo gabaasa ogeeyyii indistiricha dubbisu Rookkeetiin to'annoo wal ta'uuf miidhaa jabaa qaqqabsiisuu akka dandeettutti hima. What is left of an out-of-control Chinese rocket is expected to crash into Earth within days. Baafachuu debris haajajooti yookaan saansistoota hawwa Ameerikaa the US Space Command isi akka fardaa taatu kuttee guluftu waan argineef hordofuu jir jedhani. Sibiili Chaayinaa kun konkolaate funnaaniin biyya seenuuf bakki itti qaarii barbaadachuu jira jedhan. Yoo miifeessattiin gaaffii nam cufaat United States barreessaan raayyaattis biyya Liyoodos tan akka jedhu tarbi Chaayinaa kun naannoo garbaaf galoo galaana faatti awwaar kaasee lafseen waan danda'uuf amma taleellee qaarisuuf yaad hin qabnu. Ameerikaan gaafa aleelte maaliif hin qaarifne jedhamte gaafatamteef deebi'oo kennitu. Dacheen tun harki dhibba keessa harki 70 ol qaam bishaanii waan ta'eef qaam bishaanirra laf dhawu akka dandeetti raaguun sibiilli guddaan kun immoo jarjarsuun rukutame lafin taan keessa mucucaannaan dhiibba guddaa akka dhaqqabsiis BBC'tti. To send an old satellite there than it is to bring it back in a controlled fashion. Hangudhum waggaa dhufuu jechuun barkum 2022 Rookkeetti wal fakkaata 10 ol samii tol ergite orbiitii to'atti jedhamuun ka'ee gamti Chaayinaan fardisii jalqaba haati kutee badkanaa waan saalfatti fakkaattus Raashiyaa waliin ta'uun orbiitii irra quttum qunnamtii ijaarrachuuf qophii ta'uu sitti odeeffa. Wamtaa teefuduu boduu miidiyaa hawaasa tokkirra bal'inaan naannawa jirtuun Rookkeettiin tuneen biyyoota Afrikaa kanneen akka Itiyoophiyaa, Eertiraaf Suumalee fa'aa qaari'uun qiyama buusuu dandeetti jedhanillee gabaas qorattoota Rookkeetti yookaan fardi Chaayinaa kan faan dha'uu jirjedhu waabeffachuun CNN faan baasaniin fardi Beejingi badee jedhan kun kaabaan naannoo New York, Maadriidiif Beejing, kibbaan immoo Gaarchiil Weengiliitiif Niwuziilaand keessa laf dha'uu danda'a jedhan. Beijing has since launched a number of